Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii har'a gaaffii nama hundumaa miiseejii nama hundumaa koomentii nama hundumaa iddoo tokkotti walitti qabeen mudannoo gosa ajaa'ibaa wajjiniin isinitti himuun dhufee jechuudha. Waan kun kan na mudate bara 2010 keessa hamma har'aatti maatii kootti meen hin beeku. Maatii koo keessaallee namni tokko hin beekan. Sababni isaayyuu yoon kana baasee odeeffadhe yookiin itti himadhe akkan deebi'ee biyyan deemuu barbaade sana maatiin koo akka isaan nan dhorkineef hin himnee jechuudha ani maatii kootiitti. Tarii milikitaa yoon hime siistariin kiyya yaadachuu dandeessisa kana. Annaa namoonni baay'een maallaan jedhu keessaan jechuudha dhufanii yaa seenaa ati yeroo dhiyootti musliima taataa. Yaa seenaa ati yeroo dhiyootti gara islaaminaa dhuftaa. Hin deemta kiristaanonnis musliimoonnis yeroo hedduuf nama baay'ee akkasnaan jedhaste hiriyyaan kiyyalle. Amma har'aatti amma ammaatti akkasnaan jechaa jiru jechuudha. Habiibi ani kana dubbadheen hin beeku. Amma har'aatti dubbadheen hin beeku. Sababni ani hin dubbanneef tokkoffaa harmeen koo iyyaaddoofti. Lammaffaa obboloonni koos iyyaada'u. Kanaaf dubbadheen hin beeku. Har'a garuu isma dhugumaa sitti himu kiristaanummaaf lubbuu koo kennuuf fooqii darajaa sadaffaarraa darbamee lubbuudhaan oolee isin fuuldura dhaabachaa jirani. Okay. Fooqii darajaa sadaffaarraa darbamee lubbuudhaan oolee isin fuuldura dhaabachaa jira. Sababni isaa biyya Beerut deemee bilbila toon qabaatiin afaan otoo hin beekiin nama otoo hin beekiin daa'imummaa koodhaan biyya Beerut dhaqeen guyyaa 5tti ramadaana jalqaba ture. Soomii ramadaana. Jarri ani bira gale tokko kan abbaan manaarraa du'e manatti deebite, tokko barsiistuu kan hin heerumne, 2 eebbifamtee kan hojii dhabdee teessu isheen sadaffaa, 3 4 dhiironni eebbifamanii hojii dhabanii taa'an mana sana jiru. Hundi isaanii musliimota haadha manaa fi abbaa manaa. Nu wajjiniin tsoomii jammartaa. Nu faana tsoomii jammartaa naan jedhan. Namittiin mana sana turte aniyyuu afaan ishee hin beeku. Afaan Amaariffaa hin beekun tureen. Amma yeroo baruu jammata mare. Giddiidhaan ishumtuu musliimota isiin jechaa jiranii akkam gootaa naan jette iddoo na fiddanitti na deebisaa ani musliima hin ta'u hojiifan dhufe malee musliima ta'uudhaaf hin dhufnee jedhen didee chaadha jara sanaatiin. Innaan akkasii wayyaa naan jedhan akkas naa wayyaa. Jannaan jechaadhaan akka nama qodaa isiin gadi lafatti na argisiisutti dubartiin isheen abbaan manaarraa du'e manatti deebitee jirtu jechuudha. Lafa fooqirra dhaabadhee waa gadi si argisiisa dhattee fiddanaan jetteetu fooqii darajaa sadaffaarraatii gadi ganna haleeltee jechuudha. Akkamitti ooltiree yoonaan jettan sharaa makiinaa waxxaramee jirurraan bu'e jala. Sharaa isa makiinaa waxxaramee jira beektu hundi keessan. Makiinaarra sharaa adiinii jala waxxaramee makiinaan jala dhadhaabattu beektu jechaadha. Achirraan bu'e. Wanti na miidhame hin jiru. Jilba koo obboleettiin tiyyaa Itoophiyaatti galeeyyuu naa dhidhiibsisaa turte. Nama mana isheetti waamte naa dhidhiibsisaa turte. Sababbii jilbi koo miidhameef obboleettiin koo hin beektu. Garuu jilbi na dhukkubuusaa beekte obboleettiin kiyya. Hiriyoonni obboleettii kootii jilbi na dhukkubuu koo beeku. Sababii jilbi na dhukkubuuf hin beekan. Sibiila sharaan sun waxxaramee jirutti bu'e jilbi koo. Sharaa sadanaa yeroo 3-4 ol na darbatee sharaan sun ofirraa gad ofirratti na deebiseetu namoonni ollaa sanaa achirraa na buusanii biiroo na geessanii jechuudha. Namoonni sanatu gara biiroo waan ta'etti na geessee biiroo sana keessatti waan nyaatamu, waan dhugamu, waan uffatamu hin jiru. Sittimuu haadhi manaa sun jara warra musliimota sanaadha. Jechuun musliimadha isheen isin jechuu barbaadeen malee warra sana jechuu miti. Musliimadha. Mana sana keessatti nyaadhu siin guyyaa 3 bule. Guyyaa 3 bule nyaata saree hin beeknu nu Itoophiyaa keessatti. Sareen nyaata qofaatti akka qabdu hin beeknu turre. Akaayii qoloo fakkaata nyaanni saree biyya sana keessatti. Nyaanni saree biyya sana keessatti yoo beektu ta'e akaayii duqeetii irraa hojjetamu isa akkasii waan fakkaatu wayiidha. Baay'ee isumatu bakka akaayiidhuma sanatu bifa jijjiirratee hojjetamee fi irra sareef jedhee ani sababii amantii kiristaanummaaf dhiibbaa nama kanaarra narra gahee
nama nyaata saree nyaadheedhaan mana madaamii keessatti. Okay? Guyyaa 3 halkan 3 haga buuko oolee bulee nyaata sareen sun nyaadhee lubbuun natti deebi'ee darbee mana hojii galeeran. Paaspoortii malee. Paaspoortii koo na dhowwatanii carri ganna darbatan sun. Paaspoortii koo na dhowwatanii paaspoortii koo obboleettii kootu Finfinneetti haaraa naa baasisirra deebi'e. Sababa kana hin beektu obboleettiin tiyya. Obboleettiin koo sababii ani jilbina miidhameef sababii ani paaspoortii gatee hin beektu paaspoortiin baduuf jilbina dhukkubuu beekti. Jilbi koo garuu miidhamuma wayiiti jetteetu mana ishee keessatti dubartii wayii waamte naa dhidhiibsisaa turte mana Itoophiyaatti galee jechaadha. Kanaaf ani lubbuu tiyya kennee morma koo wajjiniin Yesuus Kiristoos wajjin morma koo kennee du'uu filadhee jira. Dur gaafa daa'imummaa kootii otoo hanga har'aanaaf hin galiin gaafa daa'imummaa kootii otoo hamma har'aanaaf hin ifiin lubbuu koo kennee Kiristoos wajjin ooluu filadheera. Inni anisa amanadhe immoo na oolcheeras nan qaanessine. Dabarsee cabakka maleetti nan kennine. Miidhamatti nan kennine. Xiqqoo jilba kiyya miidha. Amma fayyaadha jilbi koo hin deema qax godhee homaa tokko iyyuu hin taane. Erga siistariin kiyya naa dhidhiibsisteetii deebi'ee nan dhukkubne. Fayyaan deemaa jechaadha. Kanaaf gaafa wallaalummaa kootiyyuu Kiristoosiif lubbuu koo kennuun filadhe. Har'a erga naa ifee, har'a ergan baree, har'a ergan nama argee, ergan biyya argee, ergan lafa argee Kiristoos irraa wanti adda na baasu jira jettanii irra deebitanii gaaffii akkasii akka nan gaafanne. Namni tokkoyyuu akka nan gaafanne. Ani Kiristoos wajjin du'aa ka'uudhaaf murteeffadhee naman deemudha malee Kiristoosin ganuuf duubatti waan an deebi'u isinitti hin fakkaatin. Xinnaa guddaan na gaafattu hundi keessan hin taata yeroo dhiyootti waa malee hin mormituu naan jettu. Lakki anoo hin ta'u. Anoo hin ta'u. Ifa keessaa gara dukkanaa hin dhaqani. Namni ifa keessaa dukkana hin filatu. Dukkana keessaa ifa filata malee. Kanaaf tarii maazarii kootti dhagahamii boo'uu dandeessi obboloota kootti isaanitti dhagahamuu danda'a viidiyoon kun. Ani hin beekon yoo dhaggeeffate maazariin koo asumarraan dhiifama naa godhi. Yoo sitti dhufe viidiyoon kun yoo argite dhiifama naa godhi armeen koo. Sitti hin himne obboloota koottis hin himne nama lama caalaatti hin himannee ciita kanaa jechaadha. Har'a garuu sinii deebisuufan kana dubbadhee jechaadha. Gizee sanatti ani onlaayiniitti bahanii himachuu hin beeku. Onlaayiniillee fayyadamuun hin beeku. Bilbilallee natti hin kennanii. Fooqirraa darbameera jedheellee afaaniin beeke namatti hin himadhu. Mudaa koo hunda dandaheen biyya sana keessa jiraadhee galee jechaadha. Har'a erga naa ifee ofitti hin dukkaneessu hin jiru. Waa'ee musliima ta'uu hin jiru. Waa'een amantii jijjiirrachuu hin jiru. Waa'een Kiristoosiin gananii jiraachuu hin jiru. Har'as boruus hamma bara baraatti Kiristoos wajjin deemsi itti fufa. Wangeelli itti fufa. Yoo ani du'eyyuu namoonni kan biraan itti fufu. Yoo ani hin jiraanneyyuu ani nama dadhabaa nama homaa tokkoyyuu dhimma hin baasnedha. Beeka. Garuu Kiristoosiin ganuu hin danda'u. Nama gahuu yoon baadheyyuu of nan gaha. Namaaf fakkeenya gaarii yoon ta'uu baadheyyuu ofii koof gahaa. Ani ofii koof gahaa. Kanaaf iddoo naan jechaa jirtanitti nan eegiinaa, nan yaadiinaa, hin shakkiinaallee sammuu keessan keessaa baasa. Ani Kiristoos wajjin du'uudhaaf fooqii darajaa 3ffaarraa darbameera. Hin yaadiinaa lafa miilaan deemee achi dhufu hin yaadiinaa. Kana sinitti mun dhufe sinitti yoon dheeresse na of kolchaa. Maazariin koon dhageenye sababni isaa yoo dhageesse akka ani biyya kanatti deebi'ee gara Dubaay hin dhufne waan na dhorkituuf hin dubbatanne. Eenyutti illee hin dubbatanne jechuudha. Yeroo sitti karoorri koo biyya Itoophiyaadhaa bahuu waan tureef hicciita kana hin haasa'anneen ture. Har'a garuu nan dubbadha deebisanii baa ta'uuf. Ani fayyeera siistariin koollee jilba koonaa dhidhiibsisaa turte yoo natti aartee jiraatte kunoo ani fayyaa koodha siister. Ani fayyaa koodha jilbi koos fayyaadha. Waaqayyo na fayyiseera. Nan deema qaxxi jedhee jilbi koona dhukkubee hin beeku ergati naa dhidhiibsiiste. Ergati naa dhidhiibsiiste. Kanaaf homaa tokkotti hin yaadda'iina. Sinan jaalladha, sinan kabaja Islaama nan kabaja, Kiristaana nan kabaja, Ortodoksii nan kabaja, waaqeffata. Minaan hunda keessan nan kabaja. Viidiyoo kana garuu dhaggeeffadha.